Mootummaan jijjiiramaa erga garaangootti dhufe waggoonni 6 lakkaa'amaniiru. Waggoottan kanneen keessatti guddinni gama siyaasaa dinagdee argame deeggaroota nurra jiraataa jedhan jiraattonni bulchiinsa magaalaa Sandaafaa bakkee. Bitoota 24 kabajnu ayyaana sabaaf sablammootaa isa idaarii 30 caalaa guyyaan kun bilisummaa uummattoota Itoophiyaatiif kan argame jedhee yaada. Sababni isaa gama siyaasaatiinis gama dinagdeetiinis gama hawaasummaatiif jijjiirama dhufeera sababa ta'eef. Akkasuma immoo qormaatileen biyya kana keessatti immoo jijjiirama kana gufachiisuudhaaf deemamu baay'een isaanii addunyaa biyya kana keessa jiru. Biyyi jijjiirama fidaa qormaata asiin immoo tasgabbeessaa deemtu eessayyuu hin jirtu. Baay'eetti nutti tolee baay'ee dassitu jedhee ibsaadhaan ta'ee bishaaniin ta'ee baay'isee nutti tolee gammadaa jirra. Rabbi hamaa nurraa qabu jennee eebbisaa jiraanna baay'eetti bulchiisa gaariidhaan xuruutti dasnu jedhee bulu. Mootummaa keenya daggafuudhaaf hiriira baane baay'ee dasna jedhee baay'ee dassitaarra jirra. Wanna baay'ee argine ganne dhufee lawxii baay'ee argine wanna baay'ee lawwatame. Maal fa'a inde waan hojjaa banee dubartoota hojjaa banee liqiin kenna wanna inni finne hin jiru. Mootummaan keenya wanna dabarsine hin jiru. Abbaan argatte beekee too hojjeta ta'e baay'ee lawxii nu fideen. Waggoottan darban keessatti hojiin misoomaa fi kanneen biroo sadarkaa naannoo kaasee haga biyyoolessaatti hojjetamaa jira kan jedhan jiraattonni magaalichaa mootummaa jijjiiramaa fide bira dhaabbachuu fi deeggarsa keenya agarsiisaa jirra jedhu. Akka nu lamallamu akka algaarra nu bulu hin daggafnee utubannee guddifannaa beekaa kana hin guddifanna inneeti. Jijjiiramaa kana kan deeggarruuf immoo sababa qubsaa waan qabnuufidha. Mootummaan jijjiiramaa keenya erga dhufee booddeetti jijjiiramoota gurguddoon dhufanii jiru. Hidha Abbayyaa fuulduratti baay'ee oofsisaa jirra. Hulaa galaanaa kana dura lookti ta'ee turellee yaalirra jirra. Jijjiirama keessatti qaanqee fa'aa argachuu eegalleerraa kan himan jiraattonni aanaa Sandaafaa bakkee hojii guddina dinagdee mul'ataa jiru milkeessuuf ammoo gahee nurra jiru baachuu qabnaa jedhu. Hacuuccaa fi cunqursaa waggoottanii fi lakkaa'ame bilisa ba'uu kan himan jiraattonni magaalichaa hojiin hojjetamaa jirus gaariidha jedhu. Dinagdeen jireenya marra jiru jireenya hiyyeessa biyyoota hiyyeessa keessa jiranidha. Gara guddinatti harkaanfachuuta mul'ata warra argee deemurra sababii ta'aniif. Kanaaf jijjiiramni kun nuuf yeroo jalqabaatiif qaanqee ifa nu mul'ate sababii ta'eef qaanqee amma nu mul'ate kana itti fufsiisuudhaaf jiraachisuudhaaf yoo jiraate gama siyaasaatiin jijjiirama dhufu tokko illee lama lakkaa'an yeroo muummichi ministeeraa guyyaarra garaangootti dhufan jijjiiramni tokko jedhee jalqabe qaamolee siyaasaa kanaan dura hidhaa afaan isaanii logaman akka isaan dubbachuu danda'an akka isaan waan yaada isaanii fidanii waltajjii irratti ibsachuu danda'an godhamee jira jechuudha. Jijjiirama gama siyaasaa sadarkaa biyyaatti argameen paartileen siyaasaa har'a akka barbaadan akka dubbatan ta'eera kan himan gama biraatiin immoo rakkoon nageenyaa mudataa jiru furuu fi karra mootummaan banetti fayyadamuun waltajjiin marii uumamaa jira jedhu. Warroonni humnaan deemnee mootummaa kana fonqolchinee dhufneedhaan yaadaa'utu mo'atanii akka saayinsii addunyaatti amma jaarraan marra jiru kana wajjin humnaan wanti ta'u hin jiru. Lammiitu dhumuutti jira. Lammiitu miidhamuutti jira. Lammiin dhumaati tokko meeshaa waraanaatiin ta'uu danda'a. Tokko jireenyaan dhumuu danda'a. Dinagdeen keenya tarkaanfatu. Guddinni keenya quucaramee baruma baraan Itoophiyaan hiyyeessa jechuurraa bahanee lolli amma nurra jiru kun dhaabbate warri wal'aansoo waliin qaban kun dhaabbate mootummaa wajjin ta'anii mootummaan harka isaa bal'isee kottaan dubbannee rakkoon hiikna jechuudha sababiteef tole jedhanii dhufanii wajjin rakkootu. Qaamni duubatti deebisuu barbaadu jira. Kaleessa dheebuu aangoo keessa warri barbaadan jiru. Duubatti nu alaa deebisuuf warri barbaadu warri ifaajuu ni jiraatu. Isaan sanammoo nuti daddargoonni tokko taanee tokkoomnee dura dhaabbannee jennaan kallattii kamiiniyyuu mootummaa keenya duubatti nageenya keenya duubatti deebisuu hin danda'a waan taaneef. Ittaantuun kantiibaa magaalaa Sandaafaa bakkee Aadde Zinnash Abeebee gama isaaniitiin waggoottan darban hojii dippiloomaasii fi kanneen biroon hojjetameen milkaa'inni argameera jedhu. Gama dippiloomaasiitiinis kan argaa jirru keessattuu jijjiirama kana keessa waraanni waggaa dheeraaf kan turee fi uummanni wal jaalatu kan gargar ittiin adda ba'e kan Itiyoo Eertiraa kana fudhachuun hin danda'ama jechuudha. Hojii dippiloomaasii toora kanaatiin hojjetame uummata kanallee walitti araarsuun danda'amee jira. Gama biraatiin hariiroo biyya alaatiin illee biyyoonni alaa ilaalchisaan kanaan dura nuun qabanii fi adda kan ture yeroo ammaa kan hariiroon keenyallee gaariidha.